Of duuban ilaaleen imali fuulduratti iccitii kaayyoo kee hin himin hundatti jireenyi aarsaa qabaa dadhabbiif dararaa adeemsa jalqabdee hin hirrini garaa eenyutu siin firaa dursi adda baafadhu qoree dhoqqee keessaa ilaallachaa dhaabbadhu jireenya hin guunneef of hin darariin lubbuu abdii ofitti horii akka guyyaan kun darbu boruuf abdii godhadhu har'aaf yoo dhiphatte mucucaachuuf hin yaaliin ofirraa abdii kutte namni kaayyoo qabu takkaa yoom gufata galma kaayyoon laalaa abdiidhaan jiraata abjuusaa dhugoomsuuf yoom rafee boqataa namni lubbuu qabu kaayyoodhaaf abjoota inni kaayyoof carraaqus hunda caalaa goota kaayyoodhaaf imallaan iyyummaa ni moota namni kaayyoo qabu hin sodaatu beela yoo argates nyaatee yoo dhabes onnatee furtuu galmaa baatee bararuu kajeela namni kaayyoo qabu hundaaf gurran laatu kaayyoo isaarraa maqee namaa hin jiraatu namni kaayyoo qabu sobeetta agowwaa gamnooma dhokfatee boruuf gaarii hawwaa kan darbe yaadachaa imali fuuldura kaayyoodhaaf kan fiigu rabbitu gargaara. Jireenya kee keessatti hawwii keetii fi karoora kee waan tokkicha qofarratti akka xiyyeeffatu hin taasisin. Wanti kun yoo naa milkaa'e ittiin gammada yoo milkaa'u baate immoo ittiin gaddu jedhiti duraan dursaa keessa kee of amansiisi. Sababni isaatis yoo duraa of amansiiste yoo ta'e wanta badus yookiin wanta siif hin milkoofne sanatti tasumaa hin gadditu. Caarraa biraa akka banattu of taasista waan ta'eef garuu guutumatti abdii keetiif jireenya kee guutuu wanta tokkicha irratti kan abdii gootu yoo ta'e gaafa wanti sun hin milkoofne jireenyi keetis iddoodhuma sanatti wanta dhaabbatu sitti fakkaata waan ta'eef caarraa biraa uummachuu yookiin haala biraa yaaluudhaaf caarraa hin argattu sababni isaatis duraan dursa keessa kee hin amansiisne yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa keessatti hafuudhaan nama tokko abbaa manaa kiyyaan naaf ta'a boruufan abdadha kuni abbaa ijoollee kiyyaan naaf ta'a jennee kan abdan akkasumas ammoo haadha ijoollee kiyyaa naaf taati haadha manaa gaarii naaf taati jennee kan abdan hawwii keenya guutuu abdii keenya guutuu nama sana yoo godhanne namni suni gaafa sana waadaa keenya dhiigee yoo nu gatee deeme jireenyi keenya waan iddoo sanatti dhaabbatu wanta nutti fakkaatu deebinee jaalala eegaluu dhiisuu dandeenya jechuudha. Keessa keenya duraan dursa hin amansiisne waan ta'eef kanaaf jaalala keessa seenuun dura maaltu nu barbaachisa yoo jenne nama kana yoon argadhee kan ta'u yoo ta'e isheen kan koo kan taatu yoo taate yookiin inni kan koo kan ta'u yoo ta'e ittiin gammada garuu caarraan jireenyaa yoo kan tokko hin goone yoo ta'e itti hin gaddu jennee duraan dursa gaafa jaalala keessa seenu sana of amansiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana hin taane garuu jireenyi kan koo iddoodhuma kanatti dhaabbate jenne akka waan tokko nutti dukkanaa'etti caarraa biraa akka hin banannee nu taasisa jechuudha. Kanaaf karoora jireenyaa